السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتون أبدي كوميدي ور إدل الدنيا رت أرجمتن هندي كيسانو كبجام بجالة موكي أكم جرت نجا كيساني فيا كيسان نموني توكو نمو تباي أجر جيجرا وروني دوران بيوت عربا بيوت أجر أجر رتي ميديا رادو بتن سوشيال ميديا را حجة تنجتشورا ويتجر بيا جلن صدافي وانتو تجر أجرات تتلقى ما جتشورا فكينيا في واي من هيدا كنا كيس توري أجر ميدا مسال اللي أجرّي ترّي ركّو سال اللي أجرّي ترّي علمنا ما واحد إرّام فتاة جورا وان دوران تيسان كيس دربي وفترة بي وبدوبا دي إيه يادة توجه جورا مالف جينان تيان نباسي تو إنكم نجتشو تيان نباسي تو إنكم نجتشو يرو أما كنا والله أنجتشو واي من هداسن كيسة تكوكا من هدا كيسة دررا من هداسن كيسة تي وانتوت أما هداسن كيسة دبرسي أرجيجة جورا ركولي أما هداسن كيسة دربي أرجيجة جورا أشيجا بي ديرو مال قدون كبا dhiiroo ammana hidhaasanii ba'ee dagadhee jedhisuun qaba dhiiroo sodaadhee jedhisuun qaba maal godhuun qaba jedheet dubartii walitti qabee jechuudha gabaa keessatti dubartii walitti qabee gabaa xiqqoo duduraawii keessatti dubartii walitti qabee bakka takkatti maal jedhee yaa obboleeyyan kiyya isiin quba hin qabdan dhagayaa hin jirtan miidiyaaleen hawaasaa isin ittiin dhagaa jirtan hin jirtan intarneeta gayaa qabaattanii lammiilee keessan ilmaan keessan rakkoo isaan keessa jiran argaa hin jirtan hubataallee hin jirtan dararaa isaanii argaa hin jirtan kanaafuu nama kuma saddeettama ol ka ta'u lammiileen keessan meeqa kan ta'u mana hidhaatti dararaan beelaan waan garaagaraatiin uffata jijjiiratan dhabuun yaadan ka of ajjees ka of fannis ka waan dhibee garagaraa yoo dhibame ka yaala argataan jiru wanna garagaraan irratti argamaa jira sabsabaa dhaytan keessatti walgahii dhaytan keessatti guruppii yookaan nama afurillee nama shan bakka walitti qabatan keessatti waan kana dubbadha hanga qabalee keessanitti riippoorti godha qabalee irra hanga aanaatti himadha gandatti himadha hin tuffatina ummata kana sagalee ta'a lammiileen kun bu'aa siyaasaan qabu lammiileen kuma 90 hanga kuma 80 ta'u mana hidhatti hin dararamini gara biyyaa haa galanii jedhee gabaa qixxeetti sagalee ta'eef jechuudha kana maali ufii kiyyaa yaadeeti jechuudha maali jennaan anillee inni akkuma kiyya bahee jireenya alaa akkana mi'ooytu kan arguu fedhaami jireenya gaarii alaa kan akkuma kiyya bahee arguu fedhaami akkuma kiyya firii ta'ee dhiqatee nyaatee dhugee waan qalbii isa hawwite argatee jiraachuu fedhaami akkuma kiyya tisheertii hin jiraan isa nyaattu san tisheertii dararaa gara uffatee ittiin dararamu san jijjiiratee dhiqatee uffatee bashannanee magaalaa keessa deemee wanta gara arguu fedhaami akkuma kiyya kana jireenya fataraa jiraachuu fedhaami fedhiin akka tokko jechuu anan dhakalee akkasitti ji'a torbaa fi guyyaa 15 dararaa akkasii dabarse naaf galanatti dhagamaa jechuudha namitti tu gaafa kan deettee veelooyitedhan namni hunduu beekuu fedhinaan maal jettee nama maali ta'ee beeku nama beelee beeku naafi daa'ima maal jettedhan akkasuma saniif sinitti fakkaatin hidhamee fi miti kana kaasaa jiru manni hidhaa homa haxirii jedhamu homa haxirii jedhamu keessa gartee sitti cufne homa wal banama cufanirraa rabbi nama haa baasu jechuu in ulfaate jechuu kaayoo jireenya keetii si harkaa diiga mudhata kee si harkaa diiga bakka waan hunda kee nama harkaa diigaa jechuu amma yoo ilaalu sooshaal miidiyaa irratti illee bakkoota garagaraatti illee waa'ee namtoota kana wanni kaasaa jiru hin jiru jechuudha maala itti michadee jiraataan jiran ilmi namaa kaayoo qaba waan fedhe yoo galee suuq badaratii biyya keessa dalage yoo galee lafa abbaa qotee miiddee takkatti sangaa qamadii facaafatee waa argate yoo galee liistiroo karaarra banatee argate yoo galee waa harka qabaatee suuqii wayii nagadate yoo galee biyyatti muka gaaraa cabsee gurguratee bilisummaa ofiitiin qilleessa addunyaa kanarra jiraate kanaafuu wanni kana gaa hin jiru jechuu manni hidhaa jechuun waan ilma namaa irratti ulfaatu jechuu mana hidhaa jechuun waan akkam jibbisiisa jechuu mana hidhaa jechuun waan akkam ulfaataa jechuudha kanaaf na dhagaameeti gabaa keessatti jedhan dubartiin eebbisaa afaa jetti dubartii walii qabattee mucaa kanan eebbistanii eebbisaa ilma kee jetti dubartiin gara lafta haganuma bakka geette ilma keenya nuu galchaatti dubbachuu na tocha maal godha namni torbeetti nam 80 irra namni kuma galuu maal bu'aan isaa namni kana gizata akka gara biyyaa yoo galchanu gariin seera qabeessaanuu biyya tokko deemee dalagachuu fedha gariin biyya keessattuu waan akka qabuun dalagachuu fedha garuu biyya namaa kana keessatti dhiifamaa waa toddaan nokute akkasitti waa baay'ee argachuu fedha jechuudha kanaafuu ilmaan oromoo alhamdulillah rabbil alamin ilmaan oromoo addunyaa irra jirtan jechuudha kabajamuuf jaalatamu wallaahi waan nama kanniin hin cadhisina waan hidhamaa kanaan cadhisina dararaa manni hidhaa qabu anatu argeen cadhisina miidhaa manni hidhaa qabu anatu argeen cadhisina bakka geette bakka dandeette sooshaal miidiyaa kanarratti illee irra deebitanii biizii godhuu qabdan waa'ee hidhamaa kana yoomillee ammallee boruullee cadhisuu qabdan lammiileen Suudi Arabiyaa keessa jiran lammiileen guutuun isaanii hanga gara biyyaa galanitti jechuudha
hanga gara biyya ofiitti deebi'anitti sirritti iyyuu qabna iyyisiisuu qabna dadhisuu hin qabnu jechuudha. Bakka geennetti bakka hundatti jechuudha. Nama kana nu haa galchu mootummaan bu'aa siyaasaa waan takka hin qaban. Bu'aa siyaasaan jararraa jara hidhuurraa bu'aa siyaasaa argatu hin qabu. Ummata kana itti kadhatee itti hatee itti bitee bakka fedhee fidee hidhamaan kun akka galuu godhuu qabna dirqama jechuudha. Hidhamaan kun gara biyya akka galuu qabuuf dirqama hojjechuudha qabna jechuudha. Wallaahi jal'isuu hin qabnu. Baay'ee tokko nama cinqa. Dararaa mana hidhaasan yoo argine hin jiraan mana san jiru yoo agarre. Hirribni nama diduu mana san yoo achii ga'e Tigiree walitti kaanii Tigiree wal fixuu. Beelli mana san jiru. Dheebuu mana san jiru. Dheebuun illee jiraachuu baatu akkuma dheebuun jiruuti jechuudha. Bishaan mana sanii yoo dhugan dheebatanii sagalee nama duucha. Dhibee mana san jiru. Hiikoo ijoolleetti balbalaan abbanee rabbashaa jira dhiifamas niin jecha asumaan rakkoolee mana san jiru jechuudha. Huqqinni mana sanii na seene miidhamni mana sanii na seene hanga biyya galee re'ee lama nyaadhee fayyuu hin dandeenye. Aanaan ciicoo meeqa dhugee bifa kiyya deebuu hin dandeenye ka achi bifti kiyya nyaatamte jechuudha. Aanaan ciicoo meeqa dhugee bifa kiyya deebuu hin dandeenye. Wallaahi waa'ee jara sanii koo baay'ee na cinqa baay'ee na yaachisa baay'ee na dhagahama jechuudha. Waan jara sanii yoo dhagahu ummanni kun nuu galuu qabu akka galuuf hidhamaan kun akka galuuf halkanii guyyaa hojjechuudha qabna. Jal'isuudha hin qabnu. Bakka geennetti bakka dhaqnetti bakka teennetti ka barreessitu ka dubbistu ka viidiyoo haasoytu ka laabii waraabtu yoo ummata kana jechuudha. Wallaahi hin jiraan mana sanii nama nyaatu bakka sana yoo hin jiraan takka nama nyaate sa'aatii tokko akkana nama hoosisa. Hin jiraan jechuudha. Hin jiraan namarraa ta'ee yoo nama nyaatu immoo gubaa isaa osoo agartanii. Laalaa isaa osoo agartanii. Akkasitti viidiyoo kan gara xumuraatti deebi'ee jira maaloo hin cal'isinaa ilmaan nama erga taatanii walii yaaduu yoo waliin gargaarree wal malee homaan qabnu kanaafuu hin hifatina. Hifannee mootummaa kana hifannee dhiisuurra isa san hifachiifnee uummata kan akka galu godhuu qabna malee ofii hifannee dhiisuu hin qabnu jechuudha. Bakki sun itti gala kenna lammiileen baay'een biyya namaa keessatti hafaa jiranii ilmaan namaa baqatuun isaa hin dhiisuu hanga rakkinni biyya keessaa jirutti rakkinni diinagdee biyya keessaa kun hanga furamee ilmaan namaa hojii argatanii dalaguu danda'anitti of danda'ee dhaabatu danda'utti baqammaan hin hafu jechuudha. Uummata baqatu kanaaf immoo akkamitti lubbuu isaanii dandamachiifna hanga gaafa biyyattiin tokko waa irra geettee namoota kana hojii laatuu dandeettutti lammiilee baqatanii biyya namaatti rakkatan akkamitti biyya keessa dhaabuu dandeenyaa kanarratti hanga hojjetaniif dirqama waa'ee baqataa kana babal'isanii hojjechuu danda'an. Wanni isinii dhaamu immoo yaa ilmaan Oromoo gara biyya erga deebitanii biyya namaatti deebi'uu yaalii hin godhina. Sababbiin aan dhugaa isinitti hima achi qabaas qabaan jedhu mootummaa kanarratti biyyaa ba'uun ulfaataadha. Mootummaan kun mootummaa kanarratti biyyaa ba'uu aan hin sodaadha dhugaa sitti himan. Mootummaa kanarratti biyyaa hin ba'an dhugaa isinitti hima. Kanaafuu of eeggannoo jabaa godhuun nu barbaachisa siin jedha ilmaan Oromoo bakka hunda jirtan garaa bulaa galatoomaa isin jaaladha biyyaa hin bayina maaloo.